ولينا ساجرة فيديو كان مالي ورابا مسجد إرقود ديسين كفيديو ورابدو إترقتي ما كان نديس جتال كان يقول ميديا كان قبب بوتي هذا فبان قاف قام يسي وكان فولا يسي أرقو مالتو تتقام وانسا نمو مالتو قوسيسي كناف وابا يجرى يا بوليتي تيا قاف وانا كان يا كيهاس وانا ميرا كيسا زينا كييتي ولكن واي سي فوتي في واي جارسي سي رجرة يو أس أفديبس وجتشو مئتي بورا ديفا مناغودي بيا فرنجي جرتا نما براتي نما كارومي نما وابا دبسي نما أهل جروف جرين نالي بيكو جديتين نما يادو أسوا كيرا حاجة دندتني والغرسة دبرتوني تين والله حاجة دندتني والغرسة كيستو دبرتي صورة هنتاني الموت إيراتي إرجتو والله إيري يو بني سسينجدي وان اتصال فردوميتي إيري توكو توكو سيجا إيري أورمو غوتو سونتاني إيري توكو توكو بني سجرلان dubartii waliin ciisee wayiteesiin dadhabdee irriba seente silkii battee kanaan akkana gubbaa dhaabatee waraabata akka waan mana ijaaree waraabaa jiru kanatti. Ani ka waraabatu biti ka ciiste waraabsisiifti iyyuu rakkoo qabdi suuraan machi biratti aadaa barrootee muwaasi fuur jirra. Ka waraabu biti ka teettee waraabsisiifatti iyyuu I don't know maal akkisii yaaddee yeroo sanii maybe qalbiin keenya qoodha nu gise yoo si jaaladha wayaan si du'edhanii warqii namaa kennanii yookaan ammoo filaaworii gosa tokko tokko namaa kennanii immar am for example yoo dhugaa dubbata Ameerikaa laal biyya latan keessa yoo Ameerikaa keessa wanni akkasii hin jirtam dubartiin odoo dootee laalatiin warqii miti laal daayimandii mataaf gurraan dhooftee fi dubartiin waan akkasii keessa yoo hin seentu they don't care namu laayifii fi jiraata namu jireenyu fi hojjetataa jecha. Kanaafuu jechi atette hedduun isaa dhugaa waan si fuurratti wanni nu ammaan tan dubbachuu qabnu waan si fuurratti intaltan jajjabeessuu qabnaa jechuu jirra wanni nu jechuu jirra intaltan jajjabeessuu qabnaa nami dubartii callaa miti yoo isan diddannuun dubartii hidhaan hidhannee bir dhaabanna to be honest wallahi waan dandeettaniin bir dhaabadhaa gorsallee taanaan nami wanamaa kennu callaa miti afaan dassaa nama dubbatee gorsi dassaa namaa kennuun iyyuu is important am sifuuni ardi malee Artimale, I think Artimale one isinu dubbachaa waan jirtu natti hin fakkaatu anilleeni kalee mana asli targee duraanino taayimii qabaadhe gizee hedduun seenu kalee mana asli targee naans nagalchaadhe seenuu hin dandeenye ammaan tan isii man isii targadhe seene so waan isii waraabaa turteellee ijoollee tan gizee nan beeko turtii yeroo dheeraaf gaaf isiin dhaltisan beekaa gaaf isiin ijoollee lakkuukshan deetisan beekaa gaaf warri sagantaa qopheeffatisan cufin beekaa Ardi garu asitti irraa ammoo intalti sun ka almaan shanii sun asii boottee osiin asii dhuftu nama dhagahama kanumaaf gabbaanee dubbachuu jirra isanillee waan dandeettaniin nami dandeettan cufti dubartii ojoon jedhinu dhiira doon jedhinu bir dhaabadha obbolees kennallee innillee naan waan maraan taanaan isaniin jedha dhiifama galatoomii adootiin bayinu wanni an jedhe seeneef taayimiyyuu hin qabu daa'im wayii iskuul geeffachuuf deema adootiin bayinu waan seenu barbaadee fi Imraan galatoomii waan gaarii dubbatte garuu yaad kan keerratti jechuun koomii dhiyeessuu kiyya doon ta'inu waan tokko irratti akka nu hubattuuf jechuun yeroollee ofirratti hin qabatinii naan jette ofirra qabachuu doon ta'inu namni gariin kan dhugumaan onnee irraa wanni kun dhukkubsitee onnee irraa wanni kun itti dhagaamtee gabbayee dubbachuu jiruu jira namni gariin ammoo ka onnee irraa wanni kun itti dhagaamtee osoo hin ta'inu whatever jechuun feekii gartee or maybe akkati baanti foolooyerii barbaadachuuf jechuun isi jal seenuu danda'u jira. Dubartiin hedduun ammoo nami an arguu jir ka wadubbachuufti waan kana dhukkubseef wadubbachuu jiranii galatoomaa siifuuti ya nagaa annaa ol harkiyaa taayimiin qabu ammaaf dhiifama. Imraan isaniin as kee jirtan cufti baaliyoollee wanna dubbatu waan gaarii jabaadhaa isaniin dubartii jajjabdootee akkana nami dubartiin jajjabaan akkana dur ba'ee yoo ilmaanumteemta akkamma kaameraatti daqqananii jechuun qarshii irra guurratan kanallee mirgisii eeguufi barbaannellee waliina hojjannu saniin jedha galatooma dhiiroo. Ayya. Dubbadha warri kaan guys. Oh. Akkam nagumaa jirtu hundi keessa warri jalaallee haa gubbaallee baga jiraattan waan nan jiraatu dhagatii ta'eefi. Ani garuu akkanatti akkamatti nagumaa. Nagaa qaba alhamdulillah. Akkam akkana babbareeddee mo'arra ni bareeddaa iyyuu maashaallah tabaaraka rahmaan. Si duriin fakkaattu har'a. Khayrumaa fi bareedu qabnaa bar kana booda hin jiraa mire.
لا تيرو خمو بريدو لا والله إني نسين جالوتي بيجرا فتى بافيت جالتابر والله أتي دبرتي أصونتاني جتشي دبرتو ما ستتكعتها بكرتي وقا ربي وتو ديرا أول واني تياما من جراتي أن سيني واما وقا ربي يونا مني برادلي سيني وامني أنا كانت سيني واما سما فين كنا مالي براتين كانوا جتشو هيا أتي دبرتي قفا سانتاني هذا دبرتو تونتاتي أكنا مجود لتو سونتان تهذا أنا مونتاتي أنا مرة عنقفه وقا ربي جبدو دبرتيتي akkuma sani as keessatti haasaan haasaame mistiri kheerraa waan himtuu fi waan dhiistu beekuu danda'u qabdanatti fakkaata waan akkasiiti miti waan isa sanaan illee normaali itti dabalatu nan fedha namni ilmaan kan keeti jettee waan dagodhuun qabdu shimiira keessa galtee waan balleessuu qabdu fi waan balleessuu hin qabne utu gizee yeroo miira keessa galtee sa waa tokkoon godhinan dhugaan sitti hima haga aarii galfattee miira keessaa baatee siigalee tasgabbooftee maaliif wanni ati arra aarii keessa galtee yookaan miira keessa galtee gootu kana booddee ijoolleen kan kee gaafa guddatan siigalee itti dhaga'ama ni laalu ni dhaga'u haadha teenya jedhu siigalee gatii san ta'ee fi waan gootu bareechi yeroo miira keessa jirtu san waa tokkoyyuu hin godhin wata kattaa wooma gadhiiftu kanaa viidiyoo gadhiiftuyyuu laalladhu gadhiisi yaani siigalee wanni kuyyoon gadhiifadhe akkam ja'ajee ilaalladhu an akkanatti nama baay'ee si jaalatu nama baay'ee si dinqisiifatu ati saba Oromoo kana keessaa dhalatudha malee utuu nama biraa taate arra silaa bakka kanan jirtu ture أنا كانت تجارو باية تكون ميرا خيسة جلي هاتو نورمالي ميرا خيسة جلني والجلتو رجع والخيس ما والباس ويمتي صنيفو أنا كسناتي جبدو تي نما وان أران تنتاتي خنا ilmaan keetii booddee fuuldura gaafa bara kana darbite maa gaafa jalqaba daa'ima da'uudhaaf rakkina keessa jirtu yookaan ulfa baadhattee jiru sana ilmaan kiyya kun bakka tana naageetiin arga jettee takkaa yaaddee beekta hin beektu. Akkuma san isa bara kanaa beekta malee isa waggaa dhufuutis hin beektu. Waan boru rabbiin sii fidus hin beektu. Carraan biyya lafaa halkan buluun jijjiirama gatii ta'ee fi an akka anatti isa saniifuu ati jabduu dubartiiti akkuma kana jabaadhuutti fufi. Ilmoodhaaf jecha namni waan fedhata abbaan fedhe waan barbaade yoo siin jee jecha namaatii bakka hin kennin ati intala seena qabeetti war nama gartee ilmaan kan keetii miti aalamni sirraa baratu ta'uu qaba ammayyuu nuti waa baay'ee sirraa baranne obsa sirraa baranne waa meeqa sirraa baranne ati nuuf barnoota beekadhu kitaaba dubbifamee dhumne jeetiin amana akka anatti ati siigalee saniifuu jabduu dubartii ta'e kana caalaa jabaadhee siigalee rakkoon keessa rakkoon barbaade yoo natti dhufte obsee darbee gaafan ilmaan kiyya bakkaan gahadhee gaafan akka namatti ijoolleen kan kee dardarri kan kee alabee ilmaan ati qabdu kana keessa waan ati beekuu qabdu doktora keessa jira aalima keessa jira siigalee khabiyya bulchuu keessa jira profeesara injiinara keessatti lakkaawama gatii santeef warra nama akka sanaa rabbi godhee rabbiin ilmaan kan kee hajjizaa kee kaffalu rabbi si haa taasisu yanisuma kanan siin jaa ati jabduu dubartii eenyuu caalta eenyuu siin hin qixxaatu jecha arrabaatiin teeti jechi gaarummaa yookaan haadhummaa namaa jechummaan haadha jam haadha ofiitu warra quban qabne meeqatu sirratti yaadatee naaman dhugaa rabbi siigalee saniif ati jabduu namaati jabaadhu ammallee ilmaan keetii jecha balaan fete yoo dhufte aamin jee fudhadhu wanni barbaade laal wanni fedhe wanni naan kadhadhu keessoonillee dhugaa rabbi hanga tokko sitti himadha maali jennaan ilmooteetii jecha unkaan jaarsatti deebi'i miti qabritti gadi yoo siin jangalee anas siin jee siigalee wanni fedhe haa dhufu balaan samii boote gaafa arra ilmaan kan kee kana guddifattee ilmaan kan kee bakka gaarii gahan atillee gaaf sanatti bakka wayii geesse rabbii beeka qabagatii ta'ee fi waan hunda ilmaan kan keetii jecha obsi dabarsii siin jaan akkanatti ati jabduu dubartiiti jabaadhu miira keessan galiin garuu dhageesse wanni kama addunyaa irra ni jira wanni addisiin sirratti gadi bu'ee dhufees tokko hin jiru gaanuti akka namoomatti aarree malee siigalee onnensi qofa miti hunda keenyatu aare shamarran keenya hunda taare sanifooti nuun warra afaan oromoo haasa'u boo'icha kan kee faasaa kee dhagoo son taane nuti warri haasaa kan kee beekne wati baay'eetu miira keessa galee waa'ee keetii irratti eenyuun ati sanifu jabduu dubartii akkuma amma fakkeenya nu taatetti kana caalaa fakkeenya nu ta'uuf dorgomi malee gaddeebitee waan sii gaditti hafe hamuu itti fuugurran qabaatin. Hamiifu jecha namaaf gocha namaatillee hunduma isaa duuba keetti dhiisi ati ana jee ilmoo ofiitiif yoo dhabde arras borus kanas miti gara fuuldurattillee haga ilmaan kan kee bakka arra jirtu kana dabartutti ati amma kana maqeeyra siraat gubbaa jiruuti hajaan nan dhagee malee agarre siigalee maaliif jennaan isa kanarra darbuuf garuu jabduu akka ammaa kana taatee argamuu qabdu yoo ati nama jabaa taateen argamtu ta'e arra warrummaan arra si arrabsu hunuu sitti gammada tokkoffaa
isa kana malee san zalaalam jireenya kan kee bochee siigalee aarii oo khamiira keessa galtee waan tokko taate kana hunda bira qottee obsite bar angaafas gaaf tokkodha ilmaan keetiin angaafa gaafan isin xixiqqoo waan akkanaan ture obsanarraa biradhaa jettaan barnoota kuni kitaaba dubbifamee dhumnee of keessaa qabda gatii ta'ee fi baay'ee tokko jabaadhuun siin jaan baay'ee si jaaladha akkanatti ati haadha teenya hunda haadha ilmaan keetii qofa osoo hin taane yoon isinitti dheeresse jiran warri gastirraatis galatoomaa itti fufaan siniin jeen. Thank you lubbuuti ya ulfaadhu naaniiko. Guys follow godhaa ka warra gastii keessa jiru follow tolchaa uddoche. Nagaan tura hundumti keessa ulfaadha galatoomaa zeebraa walitti deebina nagaa keessa. Hayyee qaaliyatillee galatooma ulfaadhu. عليكم ورحمة الله وبركاته جرتني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما عندي كيسان ونمنكم أبدي سديتي كوني ناناتي في بالي يولي درار توري فولو قد أيسين سنسي سسلكي تنادي دور إرغتشا دلتنوشي بالبلا نادي دلالا والله نادي دي سنسي سوالي سنان سنسي سا كوبيلين كيف تاب تاب ودا follow tolchani dubbadhu dare siifu nagachi hayye isinan galchane torki nadide wallahi oroko kanan isinin galchine enyu nan galchettani enyu warri mode tara na jalan jirtanu nama nan galchitanu billahi ko mulu masa mada kenna mulu ma dubbatani fitani wallahi akkawanu fi dubbadhe wayti keessa ya dubbatani tinna dubbatani wonni dubbadullen jiru je dubbadhu dare yera ko ngabu Sefo namni waan dubbanne waan goote kana booda laala amma isin seeqachiisee deemare uy alaayeen ishimne gibi wallahi siifin kootu anta kreato bizga kollection siifan mucatti akka malee si jaalattu na bira jira hiriyaati ya ቀላል አትወድሽም wallahi በቀደም ስታለቅስ ነበር ባንቺ ጉዳይ ጓደኛዬ ናት እና nama gadi bahee siin dubbanni ka keessan siiboo hu qabdara rabbiin akkana si jaalata waan tokko isinitti hima dhageeffadha akka dubartii Oromoo reefu wanni hin jennaan jedhee sin kolfisiisarree bakka seequllee sin seeqachiisa ganama yoo kaatanii amma booda of hin gatinaa marqa wayyoo marqitan dura lamaa sadii fi darbadha aana wayyoo darfitan sadii afur fi abbuuqadha of gatuu kana dhiisaa waan uf gattaniif akkana caccabxanii waan wayii wata nyaata gootan jaarsa kiyya dhiisaa dura ufii darbadhaas bahaa nama of qaqqabeetuyyuu nama of qaqqabeetu nama ofii jiraate namaa jiraata waan ta'eefi jalqabatti ifii waa darbatuu tanan dagatinaa ufii waa liqimsuu tanan dagatinaa jaarsa maafi habiibtii ufii jiraatanii namaa jiraatanii waa liqimsuu tanaa imbadal akka duriitu na haadha abbaa Maammadii abbaa Kadirii bichaa miti atillee ufii waa darbadhu haadhati ya urgeeffadhu tolfadhu keessattuu wata marqa marqitan waan oktee keessa dhadhaa dura laayixan san sadeen san afran san ufii darbadhaa gabbaha afaan xaragadhaa isa waliin illee nyaadhaa ufiillee dura waa liqimsaa bakka waa goota wallaahi dubartiin Oromoo wanni lama dhaltanii cabxaniif ijoollee fi jaarsa jettan maafi amma gadaa sun darte waan argitan ofii darbattanii isatti achi kennitan aannan isaa danfistan irraa sadii abbuuqqattanii taan itti kennitan wallahi hin jirtu wanni amma caccabsaa yoo gootan ofii dura sadii afur fudhattanii aannan wayii itti giric gootanii abbaa Kadiiroo hoo jettanii haa nyaatu silaa kootu nyaadhuun Oromoo bira jirtu Oromoon kootu waliin nyaannaan beeytu lafeetiyya oo gadaan ta'uuf gadanii miti ifii daddarbadhu yoo dura ifii garaan gaadhu itti geessi waan sirraa illaa yoomul ma'ashar isaan gabbarraa nuti amma ofillee gabbara ifittillee as deebi'a wata raftan galgala ija laalladhaa birciqoo lama dura yoo lama isaa kennite takka kenniif sa'atuyyuu aanan hagas natti kenne jedhiin haadhatiyya yoo jabate isallee jabeessa maafi wanni akkasii
Ganama yoo caccabsaa gootan osoo inni dhufin dafii ija laalladhu darbadhu. Ija laalladhu garuu biratti ofitti hin darbin isa laalladhu darbadhu gabba'e. Baaliyo. Yeah. Ngoyyoo duramaanutti nimin eessa turte rabbii jedhiiti. ما أنا حاجة برمسة تمرت وتقلاونا تقلايتن باليو وتمرتي كنو والكتاب الجالة كتاب بريدة دبسو كجرو برنا برنجرتي كتاب نسون وفي دربات أنا مانجها أكنا وتنها إما هاك أوفتني هبار مرام بوينا سيف واتلي أما نما فرع جياس تبدو كل في بشنني هاسو ببريدة ميركي سابهي yoo aartu garuu akka kaleessan liqibsii kootu bishaan qorraa of bira kaa'e dhageeffadhu siifu yeroo biraa watta aariin si qabda nama maal godha beektaa dura watta waa haasa'u miira kiyyantoo hadhuun ba'inna taana.